Ganniitoo rabbiin si haa fayyisu abshar inshaallah ni fayyita. Kufuun homaatii miti kufanii achitti hafuutu iyyuu salphina malee. Salaama isin dagannee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh irra jirtu obboleeyyan teenya warra amantaa biraa hordoftaniis akkam nagaa keessaniitiin hin jenne. Egaa ganni oorootii kun isaan achitti algaarra ceeste suni sun immoo hiriyyaa isii falmattuu isii natti fakkaatti. Ganni rabbiin si haa fayyisu hundumti keessanuu rabbiin si haa fayyisu jedhaan yeroo tokko tokko dhugaa rabbii namni yoo ijas namatti qabu beektan gaarii miti iji namaas namaaf gaarii miti. Amma dhiheenuma kana ganni kana miidiyaa gubbarra oofaa turan gurraattidha bifti isii maalidha akkasii jedhanii miidiyaa kanarra guyyaa 3 moo 4 dura oofaa turanii har'a kunoo ciistee jirti. Rabbiin si haa fayyisu dhugaa rabbii sagalee nama hundaati isiintu sagalee shamarran rakkattee warra mana madaamii keessatti rakkatee hedduu takka sagalee taati uummata Oromoo bal'aa biraaf baay'ee kabaja qabdi. Rabbiin si haa fayyisu siin jenna gannii teenna namni kan madaalamuun bifaan osoo hin taane ilmi namaa bifaan hin madaalamu bifaan nama hin madaalina akkasuma immoo rabbiin hiriyyaa baddoo isinirra haa qabu. Kana hundaayyuu kan itti fide aadde Tigistii hiriyyaa ishee jechuudha. Isheen sijjammar ergumaa biyya sanii dhufteeyyuu qormaatumarra jirti. Hundaafuu namni qormaata baay'atu bareedaadha. Waa hundaayyuu keessa dabra. Yoo qormaanni yoo baay'atte waa hundaayyuu injifattee yoo keessa tarte hin kuftu jechuudha. Namni hin qormaatamne dafee kufaa osoo qormaanni takka illee isa qaqqabu taate jireenya keessatti qormaanni hooma jiraatii nama hundarraayyuu hooma jiru. Gaafa biyya Joordaan turtetti mana madaamii keessa dalagaa turte akkuma nama kamiitu jechuudha. Shamarraniifis sagalee tahaa turte garuu erga achi dhufte guyyama achi dhufte guyyaa 2 moo 3 irraa hin beektanis hundi keessanuu Tigistii wajjin wal dhabanii turanii guyyama 2tti natti fakkaata gaafa dhuftu gammachuu ajaa'ibaatiin wal simatanii boolee keessatti wal baadhatanii maal wal jedhanii akkasitti hiriyyaa shamarraatiin akkasii wal hafarsullee gaarii miti warri hiriyyaa shamarranii qabdan jechuudha. Akkasitti waliin hafarsina yaani bakka likkimatti jechuudha. Amma gaafa san akkasitti wal baadhatanii boolee keessatti wal dhungatanii maal jedhanii waliin nyaatanii waliin dhuganii waliin kolfanii akka gaarii jechuudha. Hedduu takka nu hinaafsisaa turanii iyyuu nu huyyuu jechuudha. Garuu guyyaa 2 moo 3 bulanii wal lolaniin isaanii dhufte. Gaarii miti osoo dhiira taate akkasitti waliin dhabbaa akkananii mistira walii hunda walii gadi hin yaasanii yeroo san jarri shamarran waan taateef nu laalaa shamarran dhugaa rabbii takka takka hanqinne numa qabna. Wallaahi hundaafuu warroonni hiriyyaa shamarranii qabdan akkasitti suutuma suuta jechuu barbaadeeti. Ani suutuma suuta yoo jedhu isiniif gala. Sirriitti waliin hafarsina. Shamarran sirriitti yoo wal hafarsite warraaftee dhadhaa wal baaste akka ganniif Tigistii kanatti jechuudha. Akkasitti yeroo san akkasii wal loltee turte achirraas dabartee dhiheenya kanallee manni jalaa gubatee suuqii yaani manuma keessatti waan adda addaa gurguraa turte akkuma waliin beeynu jechuudha. Manni illee jalaa gubatee isiyyuu rabbiin lubbuu isii ka oolche waa tokko achirraas tarreen mootiyyuu kasaniifuu gadda keessa jirtu. Amata meeqaa namaa waliin agarree yeroo mana madaamii turtetti mana koontiraataa turtee gammachuudhaan isiinis irreecha moo maali jedhanii Dubaayii keessatti walitti qabamanii ijoollee san hunda keessa suuraa isii kana naannessaa turanii akkuma waliin argaa turree gurraattidha maalidha jedhanii namni bifaanii miti kan madaalamu keessa namaattu madaalama. Akkasis hin jenna gannii teennaa rabbiin si haa fayyisuu hayzoosh abshirii qormaanni baay'atu kufaatii miti. Ati dubartii cimtuudha dhugaa rabbii wallaahi dubartii baay'ee cimtuudha nama beektuudha hayyuudha bifti faayidaa hin qabu bifa diimattee keessi yoo gurraachate homaas hin fayyadu jabaadhuu rabbiin si haa qarqaaru ammallee bakka si dhukkubee kanas rabbiin nagaa si haa kaasuu sin jedhaa obboleettii teennaa akkasii warri gannii dura laaltanii gurraattidha jechaanii turre yoo jiraatte maaleesh maashaallah irraa jedha ijji namas yoo wanti jette gaarii miti yoo ka bareeduma nama nyaattu bara ijji summiin bareedumaa miti ijji yaani bareeduma nama hin nyaattu jechuun kiyya sareejuu nyaatti jedhanii miire sareejuu nyaatti budaan sareejuu nyaatti jedhan bareeduma nama hin nyaatanii yoo suuraan isii akkasitti hedduu naannayaa ture yookaan namni
wanti jechaa ture. Isheenis yeroo dura yaani akkasitti uummata of hin barsiifne bifa fiiktariin kun kaa'ee nama hunda bareechisa. Walaakin immoo iyyuu gizee takka yoo xiqqeessanii fiiktarii kaa'achuu illee bareedaadha. Maaliif namni nama wallaala dhugaa rabbi. Meesii tanaayyuu wallaallee nu hundumti kennaa hin wallaallee. Haa ta'uu fiiktarii warri kaa'attanillee yeroo xiqqeessitanii waan kaa'attanii baay'ee bareedaadha. Gaafa namni nama argeef kun akkanatti olii gan nama oofaa namni malkii duraan itti nama beekan san irraa yoo irraatti nama argu kaa namni kamiinuu hin daddanaggaxa. Haa ta'u hundaa rabbuma uume yoo fiiktarii kana ofirraa xiqqeessuun bareedu. Ganniin dhiyeenya kana immoo dhiistee jirti erga gaafa akkasitti ijoolleen wanti jetteeniiti. Akka duraanii san fiiktarii hin kaa'attu duraan dhugaa rabbi waan hagana gurraachattu seenu hundi kennayyuu. Haa ta'uu gurraachinni bareeduma. Afrikaan hundumtuu gurraattidha ganniitoo saniifillee sitti hin dhaga'aminii. Habiibti qaalii rabbiin si habayyisu sin jedha. Akkasii obboleeyyan tiyya du'aayii godhaafi rabbiin haa fayyisu. Nagaya naaf ta'aa isinii jedha yoo isinitti si mufachiisellee dhiifamaa sumaanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaya naaf ta'aa gannitti rabbiin. Guyyaa takkaaf jira. Guyyaa takkaaf durii bara sun sabana ho'itaa biyyi amma deebi'aa jiru. Eenyu ambisa? Yaaddumaan akkasii kun jiru akka? Aboo gadi moo wayitu nan amma gataa isin naa fidda moona fidda namni wal magara. Fiduu miti osoo fidda yoo jiraari akka. Yaaddumaan akkanaatu si hin kennaan. Ate mariyoota qabda moo qabu? Qabaadhu sin ta'u. Yaada kee waliin nu waliin galu. Rosa ita waan akkana qabdi. Ate amma si sodaate malee isin naa fidda. Haala si fidda maa kanuma. Bareef maan nan jettetti. Hiriyoota bareeda qabda innaan hedduu jira waan jennu. Hedduu jira kasanii wayii si dhiiremu. Si maal jedhee? Wayii si wayii. Kan sobne kan hin jirin qabdi maan haasanii sodaate. Qabaadhu si yaada akkana akkamittiin. Dura sinaa soitte dura soitte. Naa himte. Asoo makkana sinaa soitte goo. Aboo maan nan jette bareedduu jira waan jennu. Dabbaa qabdu. Hiriyoota qabdaan ganaan eeyyanni hin qabaa. Babbareeda nan sanuu laala dabbaan isaanii akka bareedan. Diis kaajimaa dhoofte. Akkamitti yoo ta'u fuudhamaa. Maali? Ati maal sinaa eeggattee egaa? Ati maal sinaa eeggattee? Maal sinaa eeggattee? Hiriyoota isinaa fiddu wayii sinaa? Bichatti beektaa? Harmana isaa beektaa? Waan si beektaa? Hin beektu. Maati kaayee ta'e? Qabaadhu. Waan sinqaa sinqeeffatu ta'e. Dhaabadhu. Lagaa deemi. Oomisha jettu. Hiriyoota babbareeda qabda jennaan hin qaba eeyyatu. Kanas qaba. Wayii sanoo akka dheeree yaada akkana kettee adda eessan beekare. Kanas bareeda ammishi waan nan qabaachuu kee ta'e barbaadu. Eegaati qabaatte anaaf waan guddaadha. Si galee? Okiyyoo. Amma ati hiriyoota san qabaatte lakkoofsi jaraa qofa na kenni yookaan feesbuuka jaraa na himi anni amansiifadha jarrumaan babbareedaa taate. Seeyidu waan akkana. Diimtuma gurraatti hiriyootatti. Ilan alqabaadhe hiriyoota diimtus qabaadhe gurraattis qabaadhe jedhi siifin himan waan tokko yaada akkanaatu himuutu yaadadhee himuu si eegu bakka kanatti ani nama akkana jedhee himuu sin tilmaamini. Eessan nabe ambar anillee baramma dhibee chaayinaa sin jedheera. Anaa miti bara. Dhibee kamtu dunyara dhalaa keessa jira. Guutee. Maali beektu dhibee chaayinaa beektaa? Koronaan beektaa tammi turan. Jechuun osoo hin dura jira. dhufe ka. Chaayinaa waa hedduu dhufaan mallee dhufe kanan anarraa eegale kanas. Kan sirraa eegale. Ana qofaa miti namoota heddurraa eegale yoo namoota as bayanii himanne malee. Anatu onnee qabaa himadhee naa barbaada jedhe. Yoo sammuun sirrii sin jire yoo xiqqoo waan bitaate achi deemte sammuun sirraa bashamte. Mana yaalaatti dhimma maram. Amma isis karaa dhiisaati. Sammuu hanqiloo amma. Maal Akkana isin eeguu akkam? Tole maal fetan? Isin dabarsa akkaawuntirratti isin argu sammuu. inti qaate kun Sirrii jirta jedhu. isin laali tole jirti siddide. Nattoleessi jedha sanuu. Nattoleessi jedha. Deebi asan mi'atti deebi. Asan deebi isin akka.